Ashama harka fuunee hordoftoota Roraas Chief guutuu addunyaa jirtan oduu gammachiisaan isin qaba oduu gammachiisaa keenya kan arraa keessatti guyyaa 20 takka Juulaay guyyaa 20 takka bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Dirree Dhawaatti paarkiin duraan Millennium Parkiin beekamu Ali Birraa Park jechuudhaan moggaafamtee jirti. Sisu yani hiriyana marafisu awashne manje sisu yani biya ifina marafisu asko tula garati zamani tole tole kadari asko tula garati zamani hamma tela gayati Allatin Dirree Dhawa Ommalil Fenyati Najati Allatin Dirree Dhawa Ommalil Fenyati Najati Magaalin biyya teenya Namalin dubbisi Najati Ejero warabani Ejero bishan satumboroine Ejero warabani Ejero bishan satumboroine daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa har'aan tanaa akkuma gartan paarkiin maqaa abbaa keenya artist Ali Birraatiin gad dhaabbatee jira. Millennium Park ture kana booda Ali Birraa Park mee warra hoggantoota keenya warreen paarkii kana dhaabbachuu keessatti shoora guddaa taphatan warreen dhaaban kanaan isin dubbisiisa maqaa keetirra. Maqaa kee Ibrahim Yusuf Naanjaan hoogganaa biiroo badhaadhina Dirree Dhawaati. Hayyamee guyyaa har'aan tanaa kana akkamiin ilaalta? Guyyaan har'aa kana gammachuun kiyya daangaan qabu akkuma beekamutti biyya tanaaf namni yeroo sirni cunqursaa jiru san saboonni cunqursaa keessa akka bahaniif qabsoo adda addaa godhaa ture. Abbaa keenya obboleessa keenya hangafa keenya Ali Birraa isaa lubbuun jiru paarkiin kun maqaa isaatiin moggaasamuu isaatiif hedduu kabajaan sun dhagahame hedduun ittiin boone akkasumatti immoo isaan hangafee warroonni akka isaatti ammas maqaa Dirree Dhawaa ol qabuu keessatti qooda guddaa qaban if duraas akka bulchiinsaatti ilaallee moggaasama maqaa isaaniitiin kan moggaasu nu tahaa jechuudha. Magaalaan tun magaalaa jaalalaati, magaalaa
walii wajjin dirreen dhawaa magaalaa jaalalaatti akkuma beekamutti dhalattoonni isii kan biyya keessaatis kan biyya alaatis asitti argamanii magaalaa isaanii bifa kanaan torbee dirree dhawaa kabajaa jiranii kanaaf asirrattis paarkiin kun Alii Birraan moggaasamuu isaatiif hedduu ittiin gammadee dhaloota nu booda jiruufis fakkeenya guddaa ta'e jechuudha warri hojjetu maqaan isaanii yeroo mara akka waamamu kan fakkeenya ta'e jechuudha kanaafuu baga waliin gammanne jechuun barbaada abbaa keenyaanis hedduu gammadee hin jira baga gammadee jechuun hin barbaada yeroo ta'e qaalii nu kan nu keetiif galatu anis hedduu gammadee hiree keenyaa kan nu keetiif hedduu gammadee Fuad Amin Anjani guyyaa narraa kun guyyaa hedduu gammachuuti akkuma laalaa jirtan kanatti paarkiin Duraamileen paark jee yaamamaa ture guyyaa har'aa doktara keenya artistii keenya kabajamoo fi jaallatamoo doktor artist Alii Birraatiin moggaafame hedduu takkaan gammadee kanaafuu bulchiinsi magaalaa keenya eegalee jira dildilaas guyyaa har'aan tanaa maqaa kantiibaa duriin moggaasee jira akkasumatti lammaffaan paarkii kana Dr. Alii Birraan moggaasee jira ittuma uffannama magaalaa kanaaf bu'aa bayii waa hedduu dalagee akkuma amma eegalee kanatti kana boodallee bifuma kanaan isteediyooma sakkareef kantiibaan keenya dubbatetti ulaa jaha qabdi taphattoota kubbaa miilaa beekumtoota akka takaaba faa kanneen maqaa isaaniitiin akka moggaafamuus waan ibsee jiru jechaaf tanaaf hoggansi amma jiru hoggansa durirraa addaa waan ta'eef hoggansa hawaasaaf gurra kannee hawaasa dhaga'uu hoggansa waan harkannee jiru jechaaf wanni hin taane hin jiru wanni hundi taraa qabatee ittuma fufa tanaafuu gaa isinillee hedduu takka akka miidiyaatti dharraa torbaan dirree dhawaa kanarratti gumaacha guddaa godhaa jirtanii hedduu galatoomaan isinin jechuu barbaada. Hedduu galatoom. Hayyee galatoom Amir.
أهلا رجع الحمد لله ما تربيه بتعمل باركي وخريبهم فرادين فابرا